fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Qadaaddii Miidiyaa. Qadaaddii Miidiyaa irraa qophii Qadaaddii Show isa jalqabam qabannee dhiyaannee jirra. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Akkuma kanas share gochuun hiriyoota keessan biraan nuuf gahaa jecha qophii Qadaaddii Show har'aatiin ammoo seenaa hayyuu Oromoo miila qullaan deemuudha hagam Yuunivarsiitii guddicha addunyaa Harvard irraa qabxii olaanaan eebbifamuuf gahaniitti seenaa isaanii qabannee jirra. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya yeroo maraati. Egaan Dr. Silashii Badhaasee Hirkom barana Yuunivarsiitii Harvard irraa seeraan qabxii olaanaa galmeessuun eebbifamee jira. Harvardis ammoo Yuunivarsiitii jajjaboo akka addunyaatti eeraman keessa akka isa tokkotti yoo caqafamu. Dr. Silashiin sadarkaa kanarra otoo hin gahineen duratti gargaarsa dhabanii daaranii miila qullaas deemanii gargaarsa malee akka baratan yaadatanii dubbatu. Egaan namni kaayyoo galmasaa hin hanqatu kan jedhu Silashiin hawwiin isaa bara dheeraa booda dhugoomuu dubbata. Dr. Silashii Badhaasee Hirkom Shawaa Lixaa aanaa Dirree Cinneetti dhalatanii kan guddatan yoo ta'u mana barnootaa sadarkaa tokkoffaas achumatti baratani. Amma Yuunivarsiitii seenanittis takkaa ogeessa seeraa ta'a jedhanii akka yaadanii hin beekne dubbatu. Mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa wayita baratanii qonnatti malee barnootatti jabaadhu kan jedhuun dhibuunis abbaan isaanii obbo Badhaaseen Hirkom haadha manaa 4 fuudhanii ijoollee 17 kan horatan yoo ta'u ijoollee obbo Badhaaseen horatan keessaa tokko kan ta'e Silashiin ammoo obbolaan isaa warroomnaan hojiin itti baay'achuu dubbata. Kanaaf maatiin isaa barnoota isaa sadarkaa gadaanaatti akka dhaabu jajjabeessaa akka turantu himama. Barattees eessa geessa ittiin jechaati turani. Egaan maatiin isaa kutaa 8 olitti akka inni baratu hin barbaadan ture. Gara maatiitti wayita deebi'u hojiin waan itti heddummaatuuf yeroo boqonnaa isaa ijoollee taphaaf daree bahan dareetti hafee hojii manee akka hojjetaa ture dubbata. Egaan Silashiin qabxii gaariin gara sadarkaa lammaffaatti darbee barachuuf gargaarsa maatii yoo dhabu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Gudaritti wayita darbu miila qullaa deemee barate. Kutaa 9f 10 yeroo darbu ammoo miila duwwaan deemee barachaa akka ture dubbata. Torbaniin deemsa miilaan sa'a 4 galaa gateettii isaatti baattate magaalaa Gudaritti marmaareetiin barachaatiin ture. Silashiin namni jabaan kun wanti inni barataaf barbaachisu sirnaan otoo hin guutaminiif barachuu isaa kan dubbatu. Maatii isaatiin wal dhabuu hordofeetiin kutaa 11tti galaa fi kiraan manaa dhaabee ture. Kutaa 12ffaatti ammoo darbee gatii galmee kaffaluu dhabnaan barachuu akka hin dandeenye itti himamee abdii kutatee akka tures ni dubbata. Egaan Dr. Silashiin qabxii olaanaa galmeessullee waan ittiin Yuunivarsiitii seenee baratu dhabee waan rakkateef lubni waldaa kiristaanaa Gudar tokko gargaaree Yuunivarsiitiitti gaggeessuu isaa hima. Yuunivarsiitii Haramayaatti qabxii olaanaa eega galmeesseen boodaas akka gargaaraniif jaarsummaa abbaa isaatti ergateera garuu fudhatama tokkollee argachuu hin dandeenye. Silashiin Yuunivarsiitii Haramayaatti qabxii olaanaa 3-7 galmeessuun eebbifame. Yuunivarsiitichatti seera barsiisuudhaafis carraa argate. Akkuma kanas barsiisaa yuunivarsiitichaa ta'e. Yeroo sanatti seerri maatii Oromiyaa akka fooyya'u qorachuu tajaajila gorsa seeraa Yuunivarsiitiin Haramayaa hawaasa naannoof bilisaan kennu deggeraa akka tures seenaan isaanii kaasa. Waggoota 4f Yuunivarsiitichatti eega barsiiseen booda carraa barnoota dhuunfaan barbaadee argateen gara biyya Jarmanitti giddugaleessa Muunik Intellectual Property Law Center jedhamutti digirii isaa lammaffaa barate. Achittis qabxii gaariin eebbifamuu hime. Seerri inni barate mirga haqaa abbaa yookaan koppii
copyright mallatoo daldalaa fa'aarratti kan xiyyeeffatu ta'us seenaan ni dubbatam. Sagantaa barnootaa sanas barsiisota yuunivarsiitiiwwan jajjaboo addunyaa akka Oxford irraa dhufaniitu barsiisaa tures. Sana boodas digirii dooktireetii isaa yuunivarsiitii Ottawaa Kanaadaatti akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 hanga 20 barachuusaa hima. Dr. Silashiin waraqaa qorannoo isaatiin mirga haqa abbaa yookaan koppiraayitii dhaabbilee barnootaa olaanoo Itoophiyaa keessa jiruun wal qabsiisuudhaan hojjete. Egaan abjuun isaanii dhugoome yuunivarsiitii Ottawaa irraa erga eebbifameen booda carraa yuunivarsiitii Harvarditti barachuu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2020 argate. Dr. Silashiin maqaa gaarii yuunivarsiitii Harvard qabu yeroo digirii jalqabaa baraturraa kaasee dhaga'aatiin ture. Yeroo sanarraa eegaluudhaanis bara tokko Harvarditti barachuu akka qabu hawwuu eegale. Hawwiinkoo bara dheeraan boodam dhugoome kan jedhu Dr. Silashiin yuunivarsiitii Harvarditti illee qabxii olaanaadhaan barana digirii lammaffaan marroo lammataaf eebbifameetiin jira. Barattoota Afrikaa muraasa waliin damee seeraarraa akka eebbifame kan dubbatu Dr. Silashiin Itoophiyaa irraa ana qofatu damee kanaan eebbaaf dhiyaates jedhee jira. Dr. Silashiin ogeessa seerota dinagdee idil addunyaati. Dr. Silashiin qorannoowwan seeraa Itoophiyaa irratti gaggeesse 20tti dhiyaatan barruuwwan sadarkaa idil addunyaatti biyyaalessa irratti maxxanfamus himee jira. Gara fuulduraatti ogummaa seeraa yuunivarsiitiitti barsiisuu fi qorachuu akka itti fufuu barbaadu kan dubbatu Dr. Silashiin namni abjuu isaatti yoo ciche yoo itti hojjetes yeroon dheeratus bira gahuu hin hafu jechuun dhaamsa isaa ijoollota Oromoof dabarsee jira. Abbaa ijoollee 5 kan ta'e Dr. Silashiin maatii waliin biyya Kanaadaa jiraachuu irratti argama. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin Qadaaddii Show kutaa tokkoffaan guyyaa irraatiif qabannee dhiyaanne kana gammaatti daawwachaa turanii qophii keenyarraa akka barattan abdii guutuu qabna. Kanneen yaadaaf qeeqanuuf qabdan koomentii gochuun dabalatana. Qophiin Qadaaddii Show kutaa lammataan haga walitti deebi'u.